sunu fuudhinna. Bulisi yaa. Eshi. Niitii namaa maal jedheetini fuudhee deemte. Waan adaba soo hin qabne sota obboleessa keetiin maa fuudhee deemaa. Maa sirkii wanni sirraan kaasne. Ko sanumaa yoon addabaafatti gabaa. Sirra dhaalee jira na fakkaata hayyuun. Maal haasa'u? Akka waan haasa'u qabu sitti haasa'u. Waan haasa'u maaliin du'an? Akka nama duuteeti yaanna jennee maatiin kee isaan beesitti malee akka ati nuuf amma akka nama duuteeti waan jedhanii dhaalanii taniin ta'uu danda'a. Bulchaa maatiin jedhe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa. Deebinee dhufnee irraa akkam nagaa jirtu isiniin jennaan nagaa alhamdulillah. Fayyite? Akkam nagaa jirtu fayyaa akkaata akkam fayyite moo akkam taate? Alhamdulillah hadha fayyee jira rabbiin galannaa ga'u. Innaa hordoftoota kabajamtoota kiyyaa akkuma viidiyoo dura gadi isin dhiifne ani yoo isii dhukkubaa ture isii bira ture qubaan qabooma yoo argu viidiyoo caaltuun fi biraazariin obboleessa kiyya bulchaan gadhiisan tokko caaltuun akka mana achii baatedha. Akka mana qayyaratta ati argite miree viidiyoo? Viidiyoo sana argee halluu xiqqoonni jedhee akka ati jeeqamtu beekee ture. Innaa viidiyoo achii baatee jirti mana qayyarattee natti illee himne meeshaa ni gurgurte waan kana gootee ani beeku achi baate jedhanii sababa sanii anamma san barbaacha deema beeta wanna si waan fillee ati mee maal barbaachuu caaltumu na da eeka karaa kana dhaqanii ani yeroo ndaabe wallahi baay'ee nagarramaa jirta aadaa amma kana waamteef isaan soqaa deemu dammallee hay akkamti soin duuba mana achi bara meeshaa guuratanii deemanii jiranii Ade man kasan video gallakifte arge bara kasi meeshaa guuratti argee jira mana gallakisee maali jettee video daladdee jirti jammar argee jira yoo dhaqulee hin jiru mana ichi namtichatti illee dabalee jira bulchaan obboleessa keetimi maa bulchaan gaafattu ture maa bilbila narraan kaasu bulchaallee moo bulcha ma argin sooqii bulcha argitini san booda deem karasiin jirtu barbaada ati yoo dhiiste yoo mulumayyuu isima soqoo yoo dhiiste maal taata akkamitti dhiiste maaliif akkana jetta akkamitti dhiiste anaafate hom ciqici dhiisna rabbi jedhiti daa'ima kiyyoo shi ayya ishee caaltu dhiisee daa'imni ta'e gaafa guddatte abbaa kee jettee dhufuun isiin dho amma maal jette simraa jetta amma caaltu si sottee deebiti maaliif daa'imattiin abbaa kee na agarsiisettiin ka ati qalladee ati bara amma wanni ta'e sababnuma mana itti dawalee namticha beekta mana nakkireessan namticha dawalee innaan namtichi hin baasne inni illee jiru immoo soosattuun himatiin ji'a fixeennaan guurattee tumaati egaa guurattee karaa kana guurattee hin beeku mucaan immoo itti bilbila boleessi kiyyee bilbila irraan kaasu illee irraan kaasu erga baate erga arra guyyaa afuruma maal naan jaa guyyaa sadii naan jaa ati guyyaa fedhellee haa ta'u isiin baatee bahuu baattee amma ati bar daa'imaaf jetteetiin mika caaltu barbaaddu daa'imaaf jedhee qofa osoo hin ta'in isiinuu maaliif baate akkamittiin jartii amma eessa dhaqxe meeshaa guurattee maa deemu ati maal jechuudha isiinuu si barbaaddee deebitee ati maa akkanumaan aarta jedhaa beekan maa akkanumaan of aarsisti si qarqara baqaanillee barbaacha si qarqara kana yoo ta'e yoo hagana ka isii onni jettu taate daa'imatiif an abbaaf da ilmoo addaan hin baasu si hojiin soqaanillee bakka rakkoon qabbasanii baal na gargaaru miti amma ati dhiisee akkanatti hin barbaadin hin jennee bara intalli ta'e ilmoon ta'e gaafa guddattee yoo abbaa kee jettee ni galti ammallee taatummoo mucattiin guyyaa lama sadii iyyuu siin bulchitu murtaalee na agarsiisi jettee irra hin cinqitiin hin waan biroo shakkee waran maali shakkite immoo isiin tokkoffaa mana qayyaratte jettee malee dhugaanuu adda baastee ni beekta dhugaan mana qayyaratte immoo meeshaa gurgurtee karaa biroo deemuu iddoo naan galle sanuma naan galle bakka isii ana malee duraallee wayi maal godhaa jira maal isii argeetu maal isii gargagee wannoo jedhaa malee bakkuma kanaa osoo jiraatu isii amma isiin na jalaa dhukkatuuf yookiin safara qayyarte katama kana keessa ayisuusiin fe'an jedhama katama kana keessa jirtu hin beekne akkamitti usii taa'e naan jetta amma maal godhu maalaa siin jedhu eddale lakkii dhiirsa kiyya deem soqadhu niitite bakka isiin deemte mara deemi soqi haa jedhee si geessu edda akka aayyuuna godhu edda aayyuuna kun seedoon biraa taree itti deebi'aan jiru akka isiitti ta'anillee moonyi na gochuuf jireetu mataa hin barbaadin jetta anzim jedhi taa isiin hin jenne yoo heerumtee ta'e hoo ati bar karaan ati yaadaa jirtu qajeelabchaa mana meeshaa gurgurattee biyya biraa deemitti warra galitti maali jedhaan heerumtee yoo ta'e hoo jaartinti nikaa namaati maaltu beeka ati nikaa isiitiin hin fuudhe ana moo osoo si dhiisee deemee heerumta ani moo yoo nagattee si jammaraatu hin deemtu kaa haa isii akka heerumtu barbaada maa ati quba qabda moo maal jaa ani quba hin qabu waa'ee minaan baata jedheetu maal kalmaan shakkii maal siin jedhe amma kanaafuu barbaadin isii aartamoo ani barbaadin hin jenne gowwummaan aayyuu irratti hafteshi aayyuu nu deemishi soqi jettee geessitee seedoo harka ofiitiin dhabaarti. Moo waa'ee ayyuutii fi miti waraana. Haata bakka siin jedhe bar gowwummaan isirratti hafte an akkanumaan dhaqii goobazii kiyya soqi siin hin jedhu yoo deemillee si hojii deemee soqa.
maal ta'uuf dhiiseetiin asii deeminaa suuq isin jedha. Maal ilmoo dhabdee ilmoo teetiif bichaadha moo ati sila jaalala isiitu siin baane. Isiin jibba jedheen dur. Hin jibbaa miti Silleen barmurtaa jaalala bara taragaaggaatee jiruu kee maal jiraanne. Haala ilmaanti yaa takka miti. Ikkoo taragaaggaatee maa jiruu kee hin jiraanne jira maana jeexxanallee maa fayyaana dhorgite. Maal godhe fayyaa si godhe? Kana caalaa maal gochuu barbaadde? Anamma bara osoo ansi duuballee deeme ati amma rakkoo biroo ni aartaa rakkoo biroo sira garee amma ani wanni asitti waan maaliif beekta viidiyoo wanni waraabuufillee sii deemee akka qabeellee manallee dhaqee ilaalee jira dhaqee mucaallee barbaade hundaayyuu sottee dhattee achitti isiillee barbaade ishi inshallah rabbi si amir keessa viidiyoo argite wayyamoo an sitti wayya. Ay natti mun ke bareeda garuu ta'ullee dhaqii barbaade inshallah rabbi si haasa akka waan biraallee isin jaan ammallee akka isin addaan baatan hin barbaadu. Baduu isitti gammachuu ooda. Hin qabu maaliif gammada? Innaa maaliif? Nu lamaan isin horadha jettee jennaan sitti hirmeenni. Bakka nu horataa artaami wanni nan irraa hidhatin jiruumi. Kanaafuu anallee nan jeeqee dhiqee isiillee barbaade deema. Dhaqiitii isiillee barbaadadhu. Mana isiitti nagaa hangaltu. Bakka. An kana caalaa nan aarsiin muktaan jiruun tiyyaan ulfaate anti yaafuu dhibeen attaatee yundoom ergasitti makame dhibeen attaatee yaa. Jiruun jedhin jiruu maal taate jiruu jiraataa jirta. Jiraataa jiraami. Akka namaatitti kabajaa argadhee seeraan mana naa kiristeena jiraachisaa jirtamoo kabajaadhaan ulfeessaa. Mana dubbataan olisii kiristee mana barbaadaa jira. Bakka akkanumaan an kabajaa jiran qaba anarraa ati ammallee caaltumaaf taate. Kabajaa kiyyarra kabajaa caaltuu caalchisa. Caaltuu waansi caaltuu nuti jira dhage. Waansi caaltuu maali beektaa? Ilmoo waan qabduufi. Sanii. Ilmoo rabbi namaa kennaa bara. Jaartii tokkoffaaf lammaffaa waan jedhamtu kan beektu. Si jibbuu miti kun yoo kan isin jibbaan. Aaraa waan ni jaalatu. Fillee osuma beektu akka daa'imaan ta'an waa hunda waan meeqa osuma beektu. Waan uummata kallee amma waan siin jedhu illee jiru bakka waan siin jedhu dhaqiitii barbaadi bakka. Niitii teetii niitii hangafaa waan taateef dhaqii barbaadi argadhu. Haadha ilmoo teetiiti. Dhaqii barbaadi argadhu bakka waan biraan aan hin jedhin. An barsanii amma isin si jammar gizee mana safara qayyartu natti himuu qabdi ture malee mee. Isin si aartee jirti mee akkamitti himti? Akka feetoo natti aartu. Wannuma hangoo dhugootee bari siilleen osoo anillee bayaati natti irra fuutee akkanuma gatee si jalaa bade na fakkaata meeshaa gurradhe. Anuyyuu osoo anuu caaltu ta'e waan akkas godhu na fakkaata. Kanan beektu duubumaa isitti aartare yoo kanaa beektu. Ani sitti ammallee waan taatee maara isiin badii hin qabdu jedhee durallee. Ana badii qabara. Ani atillee badii qabdan jenne jaalala garuu amantee fudhatu qabdi. Hagana mulu aaruun hagana mulu keessa taruun hin barbaachisu. Bara nama rakkoo keessa jira yoo na rakkistanii yoo garaagaraan achis hin barbaadiin cirraashumaan barbaadii yoo jettillee bara ana akkamitti hin barbaanne akka. Cirraashiin barbaadini bicha. Hin barbaadini bichaa yoo sun ta'an na rakkistanii eenyu si rakkise ana si rakkise. Tokko faatu yoo nama achi dhaqu inni aartee. Maal aartu? Osoo jaartii lammataa ta'uu beektu. Aarta viidiyoo waan dhaqee yoo waraabii yoo ani sibira dhaqu deemu. Amma kanaafuu ani kalee dhangada sibira jiraami barbaadeen dhaqa yoo dhaqellee wayi arra deebuu danda'a yookiin deebuu dhabuu danda'a. Sitti wanni himeef viidiyoo argitee aaru si wayya. Maal viidiyoo argeetiin aaruurra akkana natti mukee ana shaggaadha. Haga fedhellee aaru ani yoo takka isirraa isii dhiisi isiin soqii isiin hin jedhu dhaqii barbaadiin haadha warraa ta'eetimi barbaadadhu bakka. Garuu ammallee anasuma wanni himu bulchas ta'e caaltus ta'e mana qayyaranii si jammar mana yoo sunatti himin qayyaruun qaban ture. Erga qayyaranii immoo bilbila irraa kaasuudha yookiin bakka isin bulchaan sunuu fuudhinna. Buleessi kiyyaa. Eshi. Niitii namaa maal jedheetiin fuudhee deemaa. Waan adaba hin qabne sota obboleessa keetiin maa fuudhee deemaa. Maa silkii wanni sirraan kaasne. Koo sanumaa yoo adda baafatti sirra dhaalee jira na fakkaata yonni. Maal haasa'u? Akka waan haasa'u qabu sitti haasa'u. Waan haasa'u ta'udha. Maal hin du'an? Akka nama duuteeti yaannan jennee maatiin kee isaan beesitti malee akka ati nuuf amma akka nama duuteeti waan jedhanii dhaalanii taniin ta'uu danda'a. Bulchaa maatiin jee ati nama anaaf nama du'e isiin hin jenne anaaf ati bakka jirrutti nu dhufe kanaafuu bakka. Aboo mansiin jira asirratti waan argitinaa seenaan tiyaafuu aarii jira. An aartee aaruu ati dhugaa jiru. Isaan kana aartee illee beektaa isiinuu qaxxitaa warroollee aarii qabnaan sirriidha. Wayi adda galle. Hin galle. Hin galle. Tokkoffaa mana qayyaruu heddeellee mana qayyarattee shaa qayyarattuu ani wayi dirqama mana isin ammallee ofirraa deemii natti ol isheen jennaan dhiise. Dirqama wayi si bira galaa jira. Si bira galaa jiru. Waa hundaa ani bakka hin aarsu maal isin jennaan amma olkaatee mana qayyarattee yookiin. Ati si jammaraan viidiyoo gaaf tokko argirratti maal gochaa deemtee mana isiititti hin seentu siin jette eegan seenii siin jette irraa kadhachuu qabdamoo dha'uu qabdamaa xiffiina leettee akkasitti. Jaartiitii jabara.
Dirqama Akkasii. dirqama ammallee taanaan dhiisan dirqama bakka isiin jirtu abbaa fedhee abbaa fedhee hojjaa jiraatu dirqama bakka isiin jirtutti dhaqee hojii jiraadha maalaas. Eshi akkuma sitti tolaan isii Innaa viidiyoo yoo argite viidiyoo kanan argite bilbila kaasiin irra ammallee immoo bakka jirtu mi handaa ammallee arguu barbaada waan wajjaa sobnee ulee jira. Inni jettee immoo rakkoo biraan firaan gahin tokkoffaa eqaa feetee osoo namatti ni maal jettee namni yoo ta'ee jedhillee kana mul'uu hubannoon jedhu waan abdatteellee si beeka. Kana waan ta'eef ammaaf anama deemeetiin isii barbaacha jedhee jedhe. Ayyee. Kanumaaf sitti hime durallee dhaqee barbaadee jira amma immoo namaan barbaada beektaa. Kaameraa osoo waraabin dura deddeemee barbaadee ture. Immoo waraabaa isinii barbaada hordoftootaaf kabajamtoota keenya. Yoo rakkoon gammaa garanaa yoo qabbanaa garanaan wannoo yaa isin amma sababu isii itti mana jijjiirsisan na dhiban. Nama akkana godhaa jira. Situ deemaa jirqeen. Nama dhugaa dubbachuun firiyooma kuttutti arsi. Situ deemaa gizee kudhan caaltu daa'ima arga daa'ima arguuf sababa daa'imaatiif gizee kudhan deemaa rakkisteen. Kanaaf kaatee baddee rakka. Dhugaa jirtu walitti muu bayyu. Ammallee dhaqee barbaadiidhaan si dhorkaan jira. Naa yoo namni illee ka gorsu taate namni harka as keessa qabaatu illee taate waan akkana isin baasu keessa dhabadha jaartaaf jaartii jidduun seenina. Ammallee taanaan arallee taanaan amboorus taanas sin dhiisu bakka jirtu waan jala as katamaa daamaa kanaa miti bakka feetan oo dheedhan jalaan dhufatu. Innaa hordoftoota kabajamtoota keenya asumaan iddoo kana isin waraaba bakka mana isii amma durallee dhaqee barbaadee sababa isii baateef illee ani yoo mana kiraa itti dabalanii maal maal jedhee gaafadhee ture takka yoo itti daballe ufumaa dhimma ofii baate naan jedhanii ammallee dhaqee waa hunda viidiyoo waraaba isin wanti godha. Innaa hanga yeroo saniitti wajjin tura. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.